Ashama harka fuune jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkam jirtan nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu isiniin jecha har'a qophii addaa qabannee isaa birraa gamaa gamana kaanne dhufne qophichi kuni qophii gaafii lama nuti sadeenu wal gaafanna gaafii san irratti ibsa bal'aa kanneen kan waliin turu ta'a hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turaan afeerraa teenya tan kabajaati. Tole gaafii wal gaafanne jette waan nu gaafatu deemsii beekaa. Tole eenyurraa jalqabna? Gaafii ani dhuman isin gaafadha. Maal? Akkasiin fedha waan ta'eef. Gaafii lama wal gaafanne jennee Gaafii lama akkasiin gaafadha. Yes, okay. Anis akkasiin gaafadha, akkasiin gaafadha. Ayyuu na gaafatan. Isaa gizeenu. Ishee gaafiin koo akkas jedha birraa. Namoonni hedduun jaalalli al tokko qofa nama qabaa jedhu. Ati yaada kanatti ni amantaa? Akkamitti jaalalli al tokko qofa nama qaba? Hayyee ibsa bal'aa naaf kenni. Tole jaalalli yeroo takka qofa laayiftaayii jireenya namaa keessatti yeroo takka qofa nama qabu jaalalli yeroo hedduu nama qaba. Hayyee. By the way jaalala akka jennu jaalala garaagaraatu jira. Jaalala waan adda addaa namni jaalatu fakkeenyaaf namni tokko intalli dubaraa takka dargaggeessa tokko jaalata. Kamanaan immoo qabeenya jaalata. Kanatti faamilii ishii jaalata. Nama tokko waa hedduu irraa jaalatu. Namni tokko waan hedduu jaalata. Gara biraatiin immoo namuma jaalatu kanaahu yeroo nama tokko itti jaalatu jira. Namicha sanii wajjin jaalalti galmatii gahuu dhabe yeroo dheeraa booda nama biraa jaalachuunis ni jira. Yeroo tokko qofa nama qabu jaalala. Ibin nama tokko irraa diddiibii yeroo hedduutti qabuu danda'a jaalala. Nama tokko otoo jaalatti jirtu jaalalli kun qabbalootee haala wanti nama kana jaalachuu beekaa qabdamman otoo wajjin jirtu waan akka namaa jira. Ammas osoo nama tokko hedduu jaalatu nama san dhabde takka dogongora keetiin ta'uu danda'a dogongora nama saniitiin ta'uu danda'a takka ammoo haalli jireenya adda addaatti baasuu danda'a takka nama san jiruun dhabuu takka du'aan dhabuu danda'a. Yeroo addaan akkasitti wal dhabde umrii ta'e guutuu nama biraan jaalatu jechuun miti garuu jaalala hamaa akkatti turte. Namni on beekee namni hundi kanarraa waan jaalatu jira kabirarraa waan jaalatu jira kabirarraa waan jaalatu jira. Wantoota filannoo keessatti jiran ta'an namuu kiraayiteriyaa mataa isaa qaban dubartiin takka maal guuteetti jaalachuuf wantoota garaagaraa qabu. Bareedina ta'uu danda'a haala amala ta'uu wantoota akkaataa isheen itti sappoortii godhu tiriitmentii ishii akkaataa isheen itti hubatu ta'uu danda'a. Wantoota hedduu kana keessaa namni waa hunda bakka takka qabu hin jiru immoo gaafa intala biraa takka jaalattu waan biraa irratti agartee jaalachuu dandeessu. Yeroo jaalalti sun hundi immoo nama tana wajjin qabdu jaalalti sun ni dhufti. Ni dhumti ni duuti si amma. Deebitee bakka biraatiin magartee amma nama biraa amaloota ati jaalattu kana keessaa nama biraatti gogaa agartee karaa biraatiin jaalala biraa jalqabuu dandeessa. Kanaafuu jaalalti jireenya namaa kanatti yeroo takkaa miti yeroo hedduu nama qabuu dandeessa. Garuu jaalalti hamtuu yookaan jabduun jechuun yeroo takkatti qabuu dandeessi. Gara biraatiin immoo jaalalti hedduu qabuu dandeessa. Kanaafuu ideoloojii namni amma baay'een irratti amanu jaalalli al tokko qofa nama qabdi. Kan jedhu sanatti namantu jechuudha. Namni tokko akkatti jiraachuu danda'a. Nama gaafa tokko jaalatee namni tokko citaa dhugaa dhabee dubartii hunda akkatti ilaalee dubartii irraa fagaata. Fakkeenyaaf namicha Finfinnee akkatti dhaabbisan wayita. Yeroo bakka Namicha Finfinnee kan itti deebitu achi dhaabbatee bakka guyyaa isheen Ameerikaa deemtu itti dhalamtaa dhaabbattee biraa deemsisan umrii isaa guutuu maraatee achi dhaabbatu jira. Waggaa 25 akkas bakka sana dhaabbatu jira namicha hunda. Namoonni akkasii ni jira. Kun yeroo takka malee hin qabu jaalalti biraan qabuudhii fi sammuu isaatu dhabee jireenya isaatu akka itti mana jiru beeku maraatee jira jechuudha. Namoonni ammoo osoo maraatee akkasii bakka sana hin dhaabbanne jireenya isaa muutana keessa namni tokko jiru illee ni jira. Ammoo haala garaagaraa mudatee jaalala hamtuu kan jiraate jaalalli sun akka biyyuutti irraanfatamte yookaan jaalala san keessaa bahee nama biraa kan jaalatu hedduutu jira. Kuni akka namatti garaagarummaa qaba. Kana malee yoo namni wal cinaa nama biraatii fi nama biraa wal jiraa jaalatu sun miidhaa faayidaa adda addaa namoota irraa argatu malee. Kuni akkaataa nama san irratti hundaa'a malee namni addunyaa jiru guutuun ogguu akka jaalate jechuudha. Ayyee asirratti nama tokko jaalala dhugaa jaallachuu dandeessa. Nama tokko immoo faayidaa dhuunfaa isaatiif jecheetti siqachuun jiraachuu danda'a. Yeroo wal fakkaataa keessa jaalala namarraas nama qabu kan jedhama fakkeenya. Yeroo wal fakkaataa keessa
nama lamaan kana ni jaallata kanas ni jaallata faayidaa dhuunfaa wayiitiif osoo hin taane hinoo bakka jaalala nama lamaan kana irraa si qabee jira jechuudha. Yaa ta'uu danda'a. Maal firmeedha? Akka amantii Islaamatti nama afur fuudhutu ayyamu. Fuudha malee kun jaalala miti ree. Jaalalli hin jiraan nagama fuudhu. Fuudha jechuun bari bakka jaalala nama jaalate san itti kan kee godhatu jechuudha. Itti nama hundatti beeksiftu jechuudha. Ati fuudha jaalalli osoo hin fuudha. Maaliif bultii kana jira? So namni afur tilaa jaalalli jiraatu baatte shari'aan oonee jirtu. By the way onneen dhiiraa akka nama hedduu jaalachuu danda'amutti haan. Onneen dubartii kana immoo nama lama bakka takkatti fuudhu. Nama lama jaalatti jechuun dubartiin hin jiru tokko saayikoloojii illee akkana jaa. Dubartiin nama lama cinaa jaalachuu hin danda'u. Tokko waan biraatti bitti dhiyaatti tokko immoo jaalala dhugaatti bitti dhiyaatti malee hin jiru bakka lama. Garuu nama nabiyyi keenya irraa alayhi salaatu wasalaam nama dhugoomsinu jira. Jaartii afur bakka takka fuudhuun jaalalli jiraatu malee nama afurii wajjin jiraachuu nu ulfaata. Asirratti wanta ta'e amma waan amma kaaste kanarratti shamarran nama lama jaallachuu hin dandeessu kan jettu. Amma warra biizinasii hojjetu jiraachuu danda'ama fakkeenya. Kana akkuma walii galaatti kaasuu yoo barbaachise namoonni biizinasii hojjetan jireenya dhuunfaa isaanii biyya keenyas ta'u addunyaa kanarratti shamarran biizinasii hojjetanii qaama isaanii gurguratanii jiraatan hedduun isaanii jiraachuu danda'u. Sana keessaa guyyaatti nama hedduu wajjiniin wal quunnamuu danda'u. Nama kana wajjin gaafa wal quunnaman kana nama kana jaallatanii hunda namaa kana jaallatanii osoo hin taane kan isaan jaallatanii amananii wajjiniin akka barbaadan ta'anu nama tokkitti sana qofaa jechuudha. Kanaafuu shamarraniif gara caalaa kan intinaa ta'amu nama tokko qofittidha. Nama tokko qofa jaalladha namni. Waan jira beektaa. Itu sunu sering bolola. Nam dhiirti kami gis takkatti nama lama kami afur. Nama afur jaallachuu dandeessu. Fuudha maal fuudha namni osoo jaallatu. Ay sun fuudha fi jaalalta. Nama tokko fuuchuu jechuun wanti hundi isaa xumuramee nama sanaatu wal jaallatte. Maaltu jira beektaa namni hedduun irratti walii galuu baatellee dhiirotaaf shiitiingiin dogoggora jira dhalaadhaaf ammoo chooyitii jira. Shiitiingii yoo ta'u nama irratti nama biraa jaalallee biraa osoo qabu nama biraa wanti jechuun dhiiraaf akka dogoggora ilaalama dubartiidhaaf immoo akka dubartiin dhiibbaan rogootee hin jenne garuu dhalaadhaaf garuu filannoo. Dubartiin takka nama jaalallee wajjin sekondii dabarsuun barbaadu yoo faayidaa wajjitiif taate malee yoo osoo beektuu ta'e malee onnee guutuudhaan nama bira daruu hin dandeessu wajjin itti jiraachuu hin dandeessu garuu dhiirri akkas godhuu danda'a akkam godhu osoo jaalatee nama biraa osoo jaalatuu nama kanallee jaalachuu danda'a kun waan beekamaa qorannoo garaagaraati waan mirkanaa'edha kanaaf dhiirri walumaa galatti osoo jaalala biraa akka ta'e yeroo jaalala birallee jaalachuu danda'a jechuudha. Karaa amantiilee hoo. Kanaafuu walumaa galatti gaaffiin kan koo jaalala yeroo tokko sana qofitti osoo hin taane jaalalli hedduudha yeroo baay'ee. Jaalalli waan du'ee ka'us jechuudha. Ibsetti yaana kamaan waan du'ee ka'u jaalalaan argee akkasi. Kanan si gaafadhu. Gaafa jabduu garaa gaafadhu. Maal jedhama? Shamarranis jaallachuu danda'u gaafachuu danda'u. Kanaafuu ati nama jaallattee gaafatte qabda achi keessattis ammoo soban barbaachisu kun dhugaadha. Nama jaallattee gaafatte qabda gaafatta qofaata. Maal jettee? Nama jaallattee si jaalladheera jettee gaafatte. Yaa gara biraa dubartii dhiira gaafatu ilaalchi gaafatu. Gama nana jabeessu fayyadamuuti. Okay. Ayyee akkamitti? Maal jechuudha? Nama akkamiitu akkas akkati gaaffii jaalalaa dhiyeessituuf si godhe namni sun nama akkamiiti? Jaalalli nama sanarraa gaafa si qabu akkam si godhame maaliif gaafachuu barbaadde? Okay, ani gaaffii jaalalaa namaa dhiyeessitiin beeka nam takkaafi namni suni dura ifiif naa dhiyeesse. Maal jechuudha? Ifiin dhiyeessite? Ifiin dhiyeessiti ittiin ninditi yeroo san. Ayyee tole. Deemee. Naa maal leettee tara itti aan duratti bara deebisaan kan leettee bareete. Deebisaan kan hin eebinni na dhiise siisterii jee obboleetti jennu. Hanga waggaa takka akkas turre. Kana keessa miira isaa dhuffateetuma inni hin beeksisu. Bakka siisterii isa obboleeyyanii saayibaa akkasitti hojjaa sun. Osoo jennu osuma siisterii inni jookuun na aarsu eegalee akka
Akka ibidda naguu eegalee wayite achi booda turre waggaa takka akkas turuun oollu saayibummaan nama haalan nama bilchaataa fi nama obsa qabu tokko obsa namni qabu akka fedhetti harka si hannisiisuu danda'a. Waggaa turre ganama sa'aatii 4 azaan subiitti ni yaada dhirri na dide. Akkasitiin maal jettee gaafattu? Gaafanne bilbileen dhabe ganalaan kaasne deebiseen itti bilbilee rafee jira saasan inni sambuuta xiqqoo ture akkuma nama akka waan keessa qiyya argee dammaqee hirribaa ka'ee naada waluun kaane gaa inni wantuma ka'ee sin barbaada dafi naa biddaanaa bilbiliin jee inni lobbochuun jira malee ta'e isaa keessumatti garuu ani irratti hin beekuun ture hin argine irratti giseen akkas jee rifatee narratti bilbile maal jee dubbachuun wallaalee hogganani irratti dibbu dubbadhu naan jeesin dhagaa. Kan guyyaan inni eegaa jiru guyyaa kana waan ta'eef ani nu bannee osoo akkasitti eegaa beekanii du'a malee hin dubbadhu. Waan gaafa qaarii irra deebi'e ittiin. Achumaan atiin kun hin jeen amma raftee maalidha jeetuma naasoo biraa wanta osoo hin jiru sin dhagaa dubbadhu jee. Akkana dhaga'u jirtu hin beekaa. Laadhaan hin beeku haa si jaaladhee jira. Abdaan jiru sirkii tiitii sirkii irra cufadhee biraa deema. Sambuut jalaa kaasu didee bilbiluma. Ati waggaa tokko bakka teessu namicha tokkotu yaangatti namaa dhigee hotu nyaadhu jennaan quufee nama yaadati gaaftu jira. Gaafsan dhugumaan nama isaan dur ture. Quufee jeetuma taa'u jira. Aboo hotu nyaadhu boo amma nyaatee nyaataa dhuu yaa amma kadhumaa jirree nyaatee nyaatu eegala markaan dhumu jira. Dubbii beeltee tulitti jirti. Akhiraa yoo nama dhiqeeti nyaatee nyaata jira. Osoo taa'uti raadhumaa wanti nyaata nama laata nyaata dhumu deemu jira. Abalu kan, me warna begitu kan kita kerja di. Akka sinjenne la actually nama kana ini normal ate tumu naaf bilbila saay baniini qofallani tabanna wanni biraa ni jira akkuma gaarii tojii wanti jenna garuu haasawa duraan nama akkasitti nyanyi jee nama janaaf maali sanii miti nama akkasii miti directuma na gaafate directi sanirra kan akkana waan akkana bakka haalota isaafatti dubbate aayilak yeroo sanitti dhugumatti wanti hin turre itti fakkaabadu boson taane yookaan itti fituulu boson taane Sinsen jechuudha bareecha. Yaa wanti yoo musa wal barree maal jennee ani wanti hin jenne. Namni sun nama ariif. Gaafa jillinna hara biraa din tiraadeti hanga jirraa dhufu. Hedduu takka ani dinqisiifadha. Suuta deemee osoo guyyaa takka nan agarsiisin miira isaa sana osoo dhoffatee waggaa takka gahe. Sitti immoo garuu akka waan jaalala kan kee of keessaa baasetti beektaa jechuudha. Akkasitti hin beeka gaayaan nooti saayibaa naan jeen bakka hara hundaanuu naaf taata. Asiyyoon taana siin naan jee karaa san dhugoomsituma bakka saayibaa yaa gisan jeen qamuun irratti dawwalaa maalin jaa naaf bilbila akkasitti hojii turre macarrasharra osuman taa'u waa bilbilamu hunda silaa keessaa ta'e natti tola ture. Yeroo sana. Yaa sin bilbilan. Macarrasharra hirribni guyyaa san kan nama sun baga gammattee. Oke, benar-benar dubartiin dhiira jaalala gaafachuu qabdii waan jirutti namta. Jechuun namni tokko namni lachuu nama dantaan nama dhiirarra jirtu dubartiirras ni jirti. Fedhiin nama saniitii fi fedhiin tante waan adda godhu hin jiru. Namni sunis ulaagaa waan ittiin si barbaadu mataa isaa haa qabaatu atis nama kana ni barbaadda taanan dirqama inni na gaafachuu qaba jeetti nama noon mataa kiyyaaf. Garuu akkan gaafa durii takka yookaan immoo akkan ijoollummaa kiyyatti yoo yaade hin gaafadhu. Amma hoo gara akka nama ati amma seenaa reefu hin tirraa ati gaafattee jalqaba waan inni si gaafatee turee fi saniif miti inni irraanfatetti hin beekaa yeroo saniif irraanfachuu dhabuun duraan ti gaafate. Yaa Silaanan gaafadhee tubbiin nin gaafadha. Anamma nin gaafadha. Qaba jettee yaaddu amma fakkeenya shamarran tokko dhiira gaafii gaafachuudhaaf namoonni hedduun kan itti beekamu shamarran tokko yoo kaaftee gaafii jaalala dhiira gaafatte dhiirri sun akka inni itti boonu utuma jaallatu iyyuu aannan gaafatame waan ta'eef akkam barbaaden godha kan jedhu wanni akkasii hawaasa keessa wanni akkasii numa jira osuma jiraatu garuu akkana naan jaajee aneef shakkiidhaan cinqamurra itti dubbadhee dhabeef tuulummaa isaa eegan arge boodan guutumaan guututti keessaa baasuudhaafis yaani hireen qaba jechuudha. Walumaa galatti akkaataan ani itti ibsadhee miira kiyyaaf yoo inni tuulummaaf akka biraa akshinni isaa agarsiisu ta'e
osoo callisee garaa kee keessa dhiifachurra dubbadhee akkaataa sana eegan arge irraa na keessaa baagaagisan ishee na'u maaliin jedhu namni isaa olii hojii olii yookaan nama biraatti hojii olii dhufu olii galuun hin danda'ajee waan hin amanuuf. Kanaaf gaafadhee osoo hin gaafanne itti cinqamee akkamittiin baasa waa'ee isaa yoon arge waliin biizii ta'urra dubbadhee iftuulummaa isaatiifis ta'ee haalota biraatiin dhabee yoon taa'ee irra naaf bareeda an akkas jeetii yaadu. Kanaafuu shamarran yoo jaallatan gaafadhaa. Nama jaalatti namni kanuma lafaa ka'ee nama jaalatu dhalaa dhiiratu akkasii argees jaalata malee dhalaa dhiirtii ijaan ilaaltees jaalatti. Dhalaan ammoo yookaan akkuma biraarree fukaase faayidaalee wayii wanni wayii takka yoo jiraatte namni kun hangam takka akka bakka qabuuf bakka gizeen jiru jaalala qofaan osoo hin taane adeemsa keessatti wal hubachuu ishii hubachuu bira dhaabbachuu fayyumaa nagaa wanni biraat akkasii yoo cinqatee itti dhuftee itti jiraa miti itti haasoftee nama kana dhaggeeffachuu danda'u waan akkana kanaan dubartiin dhiira jaalachuu dandeessi malee akkanuma daaretti jaalattu jeetii yaadaan akka kiyyatti nama usii akkanumatti argeef inni bareeda dheeraa gabaabaa maali jee annaan jaalalti irraa nan qabdu. Dubartiin gurraan jaalatti yan ijaan jaalata. Kanaafuu adeemsa san hunda tahee namni kun egaa naatee waan akkanaatiif naataate jee itti himadhee taatee san waan hunda naataate. Gara biraatiin ammoo hiikaan dubartiin gurraan jaalatti dhiirri ijaan jaalataa jaahune dubartiin jinjanaa jaalatti ammatii dhiirri ammoo meekaappii amanaa jechuudha. Meekaap. Ijoollee. Namni dhiirti akkana laaltee guyyaa takkaan dhalaa jaalachuu dandeessi. Akkana laaltee. Jaalachuu miti hawwuudha malee. Jaalachuu hin hawwu malee. Akkuma garaagarummaan qabu. Akkana laaltee. Ituunii fi naagoodhiin tokko miti amma laa kun ituu. Jaalalleeyyaa akkama laallatee. Walumaa galatti jaaladhaan irra deebi'ee wanni yeroo hedduu jiru nama jaalattee inni yoo nanitti himadde akkana na godheettee osoo nama sanii deebii isaan bariin cinqamurra dubbattee yoo dhabdee irrasiif bareeda dhagaafadhu bifti. Yeroo jalqabaatti kun dubartii dhalaa dhiira jaalala gaafatutti amantuu amma dargee. Gizee qubeellaa harkatti kaa'uuf dhiirri dubartii maaliif jimbiilfatee ta'a? Maaliif? Jaalalaaf kabaja siidhaaf qabudha. Dirqama jilbeeffachuu. Dhaabbatee diimuun ta'u. Yeroo hedduu shamarran gaggabamoodha waan ta'eef dheeraadha. Akkas jedhee amma gaaraa gad akkasitti kaa'urra asii akkasuma ofitti kaa'atu. Sirreessi. Shamarran hangam dheerattu hanga dhiira gabaabaa tokko hin ga'u dhaabbiin si deemteetu dhaabbiin keessan yeroo baay'ee waan akkasii kanaaf. Itti gaariidha. Warri daawwattoonni keenya koomenti irratti dhiirri tokko dubartitti qubeellaa haatuuf deemu maaliif jimbiilfatee oola? Deebisaa keessan koomenti irratti dabareedha. Isaa ammoo waan dubartiin gaggabaabduu ta'anii fi jedhe akka waan dubartii akka namni dheeraan hin jirretti dhugaadha. Maaliif? Yaada lama kanan qabu. Tokko yeroo baay'ee shamarran gaggabaaboo waan ta'aniif dhiirri dheeraadha waan ta'eef asii gad akka kanatti itti kaa'urra asuma harka jedhee akkasitti kaa'utti inni kaan immoo dhugumatti akkana jechuun dubartiin hundi dhiirarra gabaabdee jira. Parsantii 95 ol shamarran dhiirarraa. Kanaafuu namni dubartii dheertuu propose godhuu barbaade dhaabbatee tumaatti godhuu jechuudha. Akkas jilbeenfachuun qabu garuu wanti namni yeroo baay'ee jilbeenfate shamarraniif qubeellaa kaa'uu fi shamarran sana jaalala siidhaaf qabuu fi kabaja siidhaaf qabuu fi siichitti isiin kafana isaati waan ta'eef nama hedduu maatii isaarras hiriyoottan isaarras kan itti aanu isii waan ta'eef isii kana kabaja itti agarsiisee jaalala isiidhaaf qabus bal'inaan itti agarsiisuudhaaf waan jilbeenfatee itti kaa'u. Amma lameen keessaa kamtu sirriidha. Isa ammaatii jaalalaaf kabaja siidhaaf qabu mul'isuudhaaf. Tole daawwattoonni keenya immoo wanni isaa kiyya sirriidha. Dhiirri maaliif jilbeenfatee qubeellaa dubartii ta'a? Na heerumu yeroo jiru. Itti fuudhu yookaan waggaa jiru maaliif inni isaaf deebisa kun sirriidha moo sirrii miti? Koomenti jalaan barreessa. Waan namni addunyaa kanarra jiru biliyoonni 8 yookaan biliyoonni 8 beektu namoonni ati beektu hedduun irratti walii galan garuu ati haa siintaani tokko namoota wajjin waliin ittiin galle. Of course namni waliin jiraatu danda'a garuu namni baay'inaan namni ati beektuu fi akka namni irratti waliin galle beekta waan ta'an garuu ati wanni sun sirrii miti jetta maali? Ulee. Ulee maali? Abbaan manaa haadha manaatu. Namni hedduu waliin gala kanarra.
وليف قال كسمالي مرنون جرو أنجو وادقرا لوفيت فلون هنقول رت فلوس من الدول يقول أغرت نمني هدون ولين يا أيوة نم ولت على مناتهم أيوة كبوتي تجدا بارسنتي هدون أبا منا هذا منا يوتو ملي دبرتي يوتو ملي وقامو وانتي يو قدام ملي وانجوسا كنافو كنا كمتي ولي قالوا ليفتات أنا ولين قالوا أنا رينا جالله أماتي جالله كان أندرا garaagarummaa saalaa deeman fakkeenyaa warri ammaa kun waan waliin tumneef jabaatanii bultiin jaraa diigamu warri abbootiin keenya sababa haadha manaa tumanuuf haadha manaa amma reefin kana waan jettee jiraati kabaja haadha manaa culfina kabaja ishii qabaniif jilbifatanii itti kaayanii jettee miti qubeella akkasi jilbifattee kadhattee mana seensistee akka buutitti cafaquuni isimaa jechuudha. Ajaja yoo siin didduu yoo ta'e jedhe kan bulcha abbaa manaa sana waan ta'eef. Sun haasaa waan furamu waan walii galtee jechoota keessa jiru arrabni tolaan bara akka barbaadee nama sii godha. Atimti mataa keessa shamarran hedduun haasaa kanatti baay'ee namantanu yoo sin tasgabbeesse isin kadhanne na kadhateetu warti. Kanannoo ragaa agartee namoonni hedduun ulee irratti walii galan dubartii tumurratti irra hedduun kanaaf ani waan sana irratti hojii waliin galu. Kun garuu akka addunyaatti miti baay'isa wayi. Addunyaa bira waan dheeree nuti. Akka addunyaatti hin reenu akka addunyaatti hin jenne irra hedduu namoota ati beektu yookaan immoo ati wanti jechuun miliyoona beektu naan jedhu. Namoota ati beektu kan tokko kan garuu ture. Ati reewwan walitti amananii gartee ammaa tokko jechuudha. Fakkiitti nama nuun koosee ballee. Hin jiru kaduraa sana irra darbu koosee. Maal nama itti tumamu. Adii meemma. Bashak dhugatti makaraa bisa fayyadee birraa haadha manaa tantee takka hedduu jaalatta maatiin tantee firoonni kee hundi jaalatan yaani haalata ishii wanni ati irraa feetu sun isaan irraan arganne hundum waliin galanii jaalatan sababa ishii sissichini dhiiban maal dhiibbaa biraa akka waan ati wanti taate osoo hin taane bakka yaani jaalatan inuma yoo ishii san dhiiste isaan ni gammadan ati kam goota. Haadha manaa ta'e haalaan jaallattu waliif galtaan ati. Isaan maatii ta'e keessaa nam takka wajji waliin galtu. Hin jaalatanis. Osoo ati dhiistee moo isaan ni gammadan. Ati maal gootu? Ani wannan godhamu. Waan ta'e yaa'u. Kan dura illee dubbitana hamni turre. Maaltu jedha beektaa Oromoo maal jedha? Jaartiin tullamu maal jedha? Takka jaartii jaarsatii. Takka jaartii gosaatii jedha. Jaartii gandaa. Jaartii jaarsaa jechuun jaartii akka beektaa? Tajaajila kana kanatti harka irratti hin deemtu qillee jeella jaarsa kana hin qabin jaalalli ishiin kan ta'u tajaajiba garuu ganda ollaa gosa namoota isa dhiyaatu hiriyoota maal kana hin beektu isheen wal quban qabdu ibn isaan kanallee hanga sun wanti hin gootu tajaajila adda addaatii fi waa jira wajjin walitti dhufeenya hedduu qabdu ishii tana gandi biraa akka bira beekan jaarsafamoo ishiin dachii tana jaalalli ishiin kan ta'u nyaata ishiin qopheessu kabajaan ishiin kan ta'u isa qofa tuni jaartii jaarsati. Jaartii gosa ajaa'anii jiran mana kana keessatti jaartaa kana haf gooti waan takka irraa gammachuu takka irraan argatu garuu ishiin gisee qabbaate ollaa kanaaf lafa nagaati faamilii isaa biratti malaayikaa gandi kun guutuun nama adda beekan yoo inni guyyaa takka rabbi kaasee akka tuqe ati jette namni isa wanti dura jettu akkamii intala kana tuqaa jedhan yoo inni ni qajee namni faamiliin isaa abbaan isaa ni jette qaban jaartii gosaa jaartii faamiliiti turan jaartiin turan akka ta'e bakka lama baate. Jaartiin jaarsaa dhiyaantu nama haqee fi dhabeeyyaa. Silaa jaarsaa kana ishiin tajaajila barbaachisu, jaalala barbaachisu, kabajaa barbaachisu hunda kan ta'eef garuu gandi biraa faamiliin gandaa jechuudha. Faamiliin jaarsaa ishii tanan fedhan. Sababni walitti dhufeenya hanga sun isaanii wajjin qabdu. Kabajaa isaanii barbaachisuu fi walitti dhiyeenya fi waan adda addaan qabdu. Ishii yeroo maraa jaartii ishee kana gammachiisuudhaaf biizidha. Nama biraa danda'an qabdu. Yoo miidhamtes ishiin tun namni biraa yoo jaarsa kun miidhallee hanga sun ta'a. Gandi biraa tana ishiin badduudha jaammale wanti hin jaalle. Tuun ammoo kan jaalatamuu nama gaarii hin tahini ganda bira jaalatamte. So jaartiin gosa lameen tanaan jira. Jaartii tana keessaa jaartiitti jechuun yoo ganda keenya jibbee kanaaf fuudhame ishee. Bara namni tokko jireenya kana keessatti bakka faamilii isaatii qabuu fi bakka haadha manaa isaatii qabu adda adda. Fakkeenyaaf faamilii nama guddiftee ijoolleen baraatii guddisanii waan itti barbaaddu hundi si godhanii asiin si gahan. Yoo faamiliin sun jiraanne haati manaa tunu akkamitti argachuu dandeenya? Atuun jirtu jechuudha.
family kan dia kabaja ada kaban yo itan lame wal tu fan hedu berida relation berida ko batani wal tu fin tani berida ti wal family ti moti wanja ubi khani jere lame no kabaja wal khan berida yo ammo sunji dura me family te jibbite ate ishine ti jibbite wan bande su hunda godedin jere lame ko gitu wal tu fin berida umugol yo di dame mo itane belle bakitani adda on tabta wonni nango du takitti إذا ما خلنا وان إردتي إذا ولدنا فنجد بلسه. دندي صور سنقولو. كم تندم؟ يا تدل. ما. وان كان أسيب بيعمل. ما كان كده كفتوك. فسيمبا. فسيمتاني نتفكر. والله قالت ديفين أنا بربادو فلان. تهندي. هذه mana تسيب غار دكما جارتي غوساتي في جارتي جارسدي جرنجنة. إسان كون أوكي. كم جروتي تيه دوباتي. وتمتي إشي بلتة إشي كلته بيجرا بيوقع كيس أنا ربدا مو ما تي سجالة تاني دو سجالة تاني ليسته مو ما تي يعني بخانة تقبلون لا إنسان كيس تقبل تندر كما أما ما تينكن كي يو إسيو جينكن جرات لا ما جرا ليستا no لا منو جينجرا دمله خوني ما لا أما فلانو تقصي كنا مري غافي ميتشيرد ما تينكي فلانو سيكنو دندو يوكا إسينس فلانو سيكنو دندس ما تينكي إسي ولينكن يو ولينكن أنا ربي وأنا ملاب أبا فلانو ناقني ثاني نيسا يو ما تينكي فلانو سيكنو أنا أخذنا family تيجي ديزاين شو جيران ما البيتا كرينيا كي يسيخات تنا ده نمنا جال ده فلان ده خبجانا قب هذا مناتي هذا المان كيات إيشي تنا ديزين أنجي توصل ده إما إذا ولدت في دوسانين gitu balik. Fakanya, yo Allah dan ibu nanti biar beraget. Amma isaan filannoo bara akshinaan si kan malee akkasi daarekti ilmoo ofii tajaajilatanii siif hin godhanne. Egaa kan taate jaalatanii waan isaan irratti fakkeenya haadha manaa xiyyaa fi faamilii xiyyaa waan irratti wal dhaban hedduutu jira. Wantoota sana immoo jidduudha akka wal hin dhabne godhuu abbaa manaatu danda'a. Walumaa galatti garuu haati manaa ta'e faamilii ta'eetiin akka wal dhaban faamiliin ta'e akka ilaalcha badaa haadha manaa ta'e qaban haa godhu abbuma isaanii. Yoo inni if eeggannoo godhe family itaati kabajaa qabaate family itaa akka laalutti family ishii laal ishii tana ammoo osoo walitti dhufeen qalloo jiitutti maranii jiran gaafa duroo jalqaba dhufan ta'a. By the way waan ilaalchaati family teetii qabdu jaartin teessuun illee rileeffee gooti malee haara otoo waan fidduun bitte yoo ati family tee keessaa namni tokko jibbite jaartin tantee laal kuma baay'iftee ta'e hedduu jibbite nama ta'a. Orma waan taate. Eega yoo ati ilaalcha badaa ogirraa isaan amattee waan isaan si godhan waan adda addaa wanti goote xilaata si godhatti jeeqan ta'a. More gara family ishee deessuu barbaade. Dubbii kanarratti dhiironni hanqina qaban. Hanqina guddaa bakki itti qaban maal beektaa? Yeroo bultii ijaaran family biraatti ijaarratan family isaan irraa fagaatan dhufan. Kun waan beekamaadha. Dubartiin ammoo bultii keessallee jirtu walitti dhufeenyi family ishee wajjin dhuftu qabdu jabaatatu deema. Hanga yeroo takka namni dhiiraa sun family warra isaa sanirra ilma ganda ishiitu fakkaatu achitti achi harkifate. Sababa kana wanni godhuu qabu namni dhiiraa tokko ilaalcha bareedaa ganda isaaniitu qabaatan. Haati manaatis namni bara jaalala keessa jaalala dhugaa keessa waliin jiraatte nama nan jaaladhe na hojii jaalatte nama ishiin jaallattu hojii jaalatte. Yoo rakkoon jiraatte immoo jidduutti rakkoo san laalu yoo ollaa ta'anii ganda kun asitti gidee gabbaan wal dhabanii maal jaal achiisiteetuma bakka biraa keessa. Naannoo biraa geessu yoo qabeenyi jidduu jiraatte qabeenyi sana addaan baafte waan adda addaa jechuun waan isaan walitti fiduu danda'u san adda eegatuma jiraatta maaliif beekta osoo rakkoon hin uumamin rakkoon eega uumamtee jarri wal jibbee maal jaa informaata fidee yoo jette akka mircaa ta'e haanii filannoo kana sadarkaa san keenyan rakkoodha tokko dhabuun dirqama yeroo san kanaaf jechuu barbaade kanaafu eeggannoo godhuun jalqaba irratti malee yoo filannoo sadarkaa filannoo geemmoo abbaan filannoo naa kaayessuun na dhabe. Yoo family dia intalatan ni diftamo ilma kenya amdinan jan an ilma tani mal nama nan jalan dono jalan family man tani man na godo tak hati mana mo kenta ketan kana hinde kini yo dan wajjo wala tur fenya kabate an rabo de yarde ding dena jarti umiti usun dumat gavin tay sage isak nam sadi asu mudassir yani dastu ahmed jalto aman enyo jeta enyo hita enyo bota Ofana jesa. Kanafu ofana jesa. Nere ni jirta. Ni jirta. Mereka. Yo amma filannoo kana ganita singoodhu waan ta'eef nan dubbadha malee godhu miti. Kanaafuu isa kanas nan dubbadha ofana jesa. Sinana jesa dastuudhanidha. Suna fuudha.
دورت موقع في دكا تنين تلبينو قبل إنجيل متى مال براتي تاتي وإنجيل نوتو مال فدي تاتي Dhiini mataa keessa jiru. Walii yaa'ee cinqee hundasitti waan gurraachomse. Waan cinqee hundasitti gurraachomse waan yaadu hunda yaadni namaa sammuudha miti ree. As keessatti hiddi namaa dhiigni namaa wal dalagee gurraachome as keessa waan haaree waggaa fudhatee. Kanaa ol Afrikaa waan ta'eef kanaa gad faranjii waan ta'eef. Kanaa ol warra gurraacha. Dhugumattu ajaa'ibaa itti ta'u. Injireen rifeensa kan damma gartuu gurraattiidha. Rifeensa gurraacha ree. Ta'uu cuuqataa maaliif wal fite? Intinaan maaliif gurraachofti? Aduu keessa waan jiraatu kan utubaa. Konii gadi immoo maaliif addaata? Ho'a keessa waan jirtuufi waan babbareedaa argatti akka bareedaa isaas argatti waan ta'eef. Okay, injireen tun yoo rifeensa wal fakkaatu gurraachomte. Isaan deelitti osoo baatee gurraachomte. Sagantaan teenya hanga ammaa daawwataa turtan tana fakkaatti hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura.